jedhee as marqee achi marqee of nu jibbisiisan anamma ajaa'iba dhabe. TikTokii nu ajaa'iba matummaan TikTokiitu fooloodha fooleedha deema. Maali amma dabbal moo jaddaali jedhan. Kiyyaan fuulli isaa Yaajuuj fi Maajuuj fakkaata. Fuulli isaa gaangee abbaa fakkaata. Duyda gaangee abbaa. Sigala kunni wali gadi yaa'ee ani bakka irraa dhufe beeku kunniin Oromoo illee ta'u fokkotaan kunniin wal deeggara. Yaajuuj fi Maajuuj oomishituun fil ardi rabbi jedhe sun gaara cabsee dhufee gaara kana cabsee dhufee Oromoo illee cabseedha. Yaajuuj fi Maajuuj bishaan dhugee fixa jettanii misin Yaajuuj fi Maajuuj tokkummaa Oromoo dhugee fixa. Jarri kunniin wanni cabsee kootu asiin dawwalee asitti madhu intaloo tana waan jarri godhe. Maal godhan beektaa jireenya intaloo ammaan tana irraa isaan tana. Jireenya intaloo tana jalli nama sadii. Jireenya intaloo tanaa akka duraa dabbal dhufee kophee keessa deemu. Jireenya intaloo tanaa namni laaqee balleesse jaratan. Jaratan dhageeffatu siima jara sadeen siima. Tokkoffaa dabbal dhufee jireenya intaloodhaa intaloo nagaa hin jiraattu kopheen keessa deemee tare. Jireenya intaloo kopheen keessa tare. Eegasii tokko dhufee jaalibsamu maal jettan sun jireenya intaloo keessa dhuufee tare. Keessa dhuufee tare ajeessee. Murtii guutuu guddaan dhufee jireenyuma intaloo keessa udaane. Jireenya intaloo achiin badee jechuun namni waa dadhabaa ofirraa qabee gabbaas intaloo. Jarri jireenya intaloo akkana diigi. Wallaahi wabillaahi. Gariitti hirkattu dhabbee wallaahi waan dubbattu wallaaltee akkana salbattee qilleensa irraa haftee jecha. Sigalee. Akkana haftee deebitee rabbi dhugaa ijoollee kennallee baasee isa jama ani wallaahi dhugaa qabdanii akka arsitti hin jenne akkasi komandotti hin jenne akka Oromoo bira dhaabbattan nama gootanii intaloo bareechitanii. Uffata aadaatti keettanii fiqqabdanii mee amma yeroo ammaa keessa namni obboleettii ofii biyya alaa oofu jira nama obboleettii xiqqoon takka biyya alaa onnaa oofinaan jette inuma shawwada isin garuu obboleettii yoo hin taane oromummaa keessaniif jecha itti ifaajjanii fiddanii ala baaftanii feemasii gootanii maal gootan jarri lagizanyaa ittiin arganna jedhee jireenya intaloo akkasii kopheen keessa deemee taree intaloon ammaaf rakkoo keessa buute jibbaa intaloo irraa hin qabnu nuti laal wanni beeku qabdu beektaa intaloon dogoggorte akka fatiinuu jedhee intaloo tanaa miti hayyuun gurguddaanuu gadi bee ganda namaa rabsaa jiru guddaan gadi normaalii ta'uu dadhabdi mijattiin xiqqoo ashiidhaa si jammar fayyaa qabaachuu dhabuu dandeetti waan namni jedhee niimoorii keessaa baasanii itti fe'anii niimoorii kana asii achi awwazaagabanii sii galee mucattii duraan garaan isii qulqulluu kana jecha daaraa godhanii balleessanii jireenya isii tabaan ala godhanii mucattiin gara gortu dhabdee qilleensarraa haftee jecha sii galee. Mucattiin jireenya mucattiin maal taate beektaa? Mucattiin rakkoon isii miskiinummaan qabdi. An akka ilaaletti miskiina garaana nyaatte sharrii waan qabdu natti hin fakkaanne. Maafi muku faazi maafi muku marra barumsa hin jiru. Namni waa baratee waa beeku akka tokko waa beeku jireenya kana xiinxalee maaltu fala an eessarraa kee eessarraa dhufee. Eessa deema ka jedhu hin laala. Insiin akkasi gamaagamuu hin dandeenye ruuza kabsaa dhuydee amma ijoollee Saudi Arabiyaa ka jireenya isii baxaaphatu kun guutuun akkasitti kabsiidha. Ijoollee jilbaa mallatteessu. Dokumentii kutaa afuriin qabdu kunniin ka Saudi Arabiyaa jiru kun kabsaa nyaatee akka bakka kabsaa nyaatee yaada rabbi irraa cufa. Jireenya namaa diigu malee. Yaada rabbi irraa cufa kabsaa kana nyaatee akka wadala harree dhuufaa jechuudha. Yaadan qabu. Bas wal'iituudha harreen gisee nyaattee kuftee wal'iitu ijoolleen kunii fi horiin garaagarummaan qaban laal nama oli buusu ijoolleen kunii fi horiin garaagarummaan qaban ijoolleen kun akkuma horitti horiin duydumaan hin ciifne malee garaagarummaan qaban amma horiin duydaan hin ciifne garaagarummaan isaan lameen jidduu jiru horiin duydaan ciisuu dhabu bas ina shuf bas kanaachi yaadan qabdu. Jibbaa gandarra xuumamtee akka waan gandi ganda waa godhu akka waan Oromoo addaa ta'e asirratti lafa dhiichiftee garuu faayidaa irraa argatte. Geemii ittiin taphatte maallaqa irraa argatte. Abbootaa Oromoon diiginaa jennee diddee Oromoo diidee amma kunoo arganii beerri tokkollee yoo dhale amma warra kana jedhanii miidiyaan har'a waa tokko si garsiisa. Namni marti beekee jira malee namni marti beekee jira amma ijoollee akka jarri badii qabanillee akka mucattiin tun gabbaatee akkana jechuun ammoo rabbiin jara saaxiluudha. Digalee. Asii achiin qaban mucattii afaan keessa qabanii shanneeri jedhanii hin kijibini sodaachisanii. Abdiyyee kana abdiyyee mucattii yoo isin tokko mucattii yoo xiqqoo dubbattu akka tiisa bal'aa kana afaanitti deeman akka tiisa bal'aa kanatti yoo isin xiqqoo dubbattu afaanitti deeman hin sodaachisan miidiyaa sirra qabna si ukkaamsina inumaa garam deeman dubbii oofanii zoorsanii kana meeshaa keessanii zoorsan.
Miliyoon meeshaa warra baaleetti wanni jedhee meeshaa warra jara kana arsiiwwanni kun badaadha bas kanaan mataa keessaa dhehe jira. Garuu meeshaa keessanii miti intaloo meeshaa Somaalee dhehe. Salphata. Dhageenya. Maqaa nama balleessuuf yaadu dubbii waan qabatan dhabanii beektaa? Waan qabatan. Mijattii as fararra'anii mijattiin waan takka itti dubbatin eenyu fayyittu fati fayyaalummaa isaa maal jedhe beektaa? Zamoona mijattiin rakkattee as hin baane ajandaa godhatanii asirraa iyyaa turan beektaa? Viidiyoo gabaabduu wayii wayittiin laayif irratti haasa'uu waraabatan. Mucattii viidiyoo santu bira ga'e san argite abboo mucattii tana akkanan godhinaa intala shamaraati wallaaltuudha. Mucattii yookaan saayikoolojii isii kuniyyuu fayyaa qabanatti fakkaanne intala shamaraa takka akkanan godhinaa. Yoo rakkatte ana har'allee taatu obboleettiidha. Minaamun jedhee waa haasee mucattii sana dagaraan isii viidiyoo sana argite bulluqaa'e. Asuma karaa hidhattee dhuftee jecha karaa ofii hidhattee karaan as deebi'aa jette viidiyoo sana argitee gara dadhabina fakkaate yaa badaan dubbii tanarraa kaate isiin haasaa turte jecha achirraa kaa'ame. Eemate karaa waa dhale akkana deebite zoorte. Akkana zoorte eeganaa mucattiin ay deebitee akka waan namni keessaan isii waa jedheeni mucattii daganne namni martuu jireenya ofii jiraata namni biiziidha sii galee. Namni amma kana laayibira taa'ee kana haasaa oolu yeroo namni qabu hin jiru igale warri yeroo hin qabne gaalaa fi wayita gaalli gaaddisa jala dhaabatee kilaasii wayii seene ajandaa namni laali anama mataa kiyyaaf Suudi Arabiyaa jiraan waa Suudi Arabiyaa waa itti qaanfannaa hoolonni Suudi Arabiyaa gaalatti hirkatee nama arrabsa badoo keessa dhaabbatee gaalaaf reerra harka kaayyatee gaalaa fi hoolaan su yaadu dhiiba mallee naa godhi tokko maraa miti ka barumsa qabullee baay'ee jira ka jireenyi rakkoo achi geesse sigalee wallaahi akka waan suni irraa barnoota fudhatee ka'e insha Allah bar wani na haasa'uu fi afaan saalaa kanaa fi afaan silaanan dubbachuu hin dandeenye ka warri keenya safuuf nu guddise jecha yoo miidiyaa kanarra ooltee jala oolte baduu dandeenya bakka akkasii sanitti asoo akka wallaahi wani na haasa'an guutuun si jibbisiisa akka malee sigalee safuun hin jira. Enna aga danda'ame namni akkas jedhee maqaa si balleessullee tanama nuti amma namallee waa tokko isin maali beeyta waa tokko isin hin galin ijoollee miidiyaa kanarraatiif isin ijoolleen bahareen jirta sadeen sunniin isin namummaa isin keessa jira miidiyaa tiktookii tanarra tiktookirra namummaan hin jiru obboleessu tiktookirra giddii waa oofu akka wadala harree ariitee mamma qabdee duubaan itti dhaabu bas cikicikii wayitu hin jiru miidiyaa irratti waanuma seente marqu anamma mataa kiyyaa maali beeyta ani ijoollee shabaab waan fedhe oofuu danda'a asirratti namni firoomsaan kutaa kennaa arrabsitee namatu hin jiru ani waan akkanaa kana keessan galu gaafa ajandaan gadi dhooye akkanuma jalaa miliqeetaa bas baay'ee wanni hin jedhu maaliif beeyta bakka irraa fuutu hin beeytu bakka itti duutu hin beeytu ilma namaa waliin jiraatta waliin rafta fakkeenyaaf ati nama arsii tokko ani baale arsii arrabse arsiin baaleen arrabse harargee maal gootee arrabsite nuka arsii baalee kana dhiisii kutaa biraa deemtee arrabsite gaafa deemtee nama tokko bira dheeyitee jiraattu namni sun ija maaliitiin silaala hoolonni Suudi Arabiyaa kunniin ijoolleen fasooliyaa kana nyaattee yaada rabbi irraa cufa badoo keessa tatteettee akka waan ganaa jireenyi isii guutuun badoo keessa jiraattu gaalaaf re'eerra harka kaayyattee bar namni gaalarra taa'ee nama arrabsa waaqa gubbaa taa'ee silaachirraa kufee hin du'a akkamiin namni du'a gubbaa taa'ee nama arrabsa sigala wallahi fageenya akkas ol fagaatu intarra fageenya gaala akkas ol fagaatu yaa ani wayita garii maal kana guyyaa tokko seenaan dalagama firoomsa guyyaa tokko seenaan dalagama asoo gaalatti ergatee gaala jala yookaan gaalli lubbuu qabee ajjeesu yookaan dhiitee ajjeesu rabbi nu haa dhageessu akkasii kabaduu dalagama dhugama asoo gaalatti ergatee viidiyoo gaalaan nama arrabsaa re'ee taaf godhee bar boomata kan beeytu ijoollee anna dhiba miidiyaa kanarratti nama amansiisuun beeytu jireenya dhuunfaan qabdi jireenyi jara haadhuma namaa arrabsu ganda namaa arrabsu ganduma namaa guddaa kana gadi fuutee laqaan laqxii jechuudha bar gandaa miti obboleessu harreeraa nama dadhabee bar harree miidhamee bar miidiyaa tiktookii kanarra. Jarri kun bar harree mala arrabsa. Waan tiktookiin kun nu godhe seenaa naa dubbatu. Jarri waa harree mala arrabsee bar waan afaan hin beekne waan dhiise obboleessu. Dhiisi biroon qaama. Harree ayyaa arrabsitanii wallahi. najaa isin
يا كرات هري يا بشان نيتو مرة سلبفتني ربي سنا سلبس والله والله Enaan marandaamen waan sanirraa warri akkanaa kun akka of qusattan asumaan dhaamsa sin haa ta'u itti miille. ركو ركو Dhiisi dhiisi. ركو 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 أكسي ما لا جبات لك أنت سيتات ميري بارين في مسا قد داتا تقول Kamakaa nu nyaatan san kamakaa nu nyaatan san wallaahi billaahi